Waraanni bilisummaa Oromoo humna haaraa eebbisiisuu fi tarkaanfii fudhachuu beeksise. Wallagga Bahaa ona giddaa ayyaanaatti waraanni bilisummaa Oromoo zoonii lixaa lola waraana mootummaa waliin taasiseen loltoota mootummaa konkolaataa 2 waraana waliin barbadeessuu beeksiseera. Oduma wal fakkaatuun waraanni bilisummaa Oromoo zoonii Giddugaleessaa Baha Shaggaritti humna jajjabee haaraa eebbisiisuu ifoomseera. Addi bilisummaa Oromoo muudama Abiyyi maqaa abaa'otiin kenne maqaa dhaabbatichaa fi maqaa uummata Oromoo balleessuudha jechuun balaaleffate. Addi bilisummaa Oromoo ibsa guyyaa har'aa onkoloolessa 8/2021 baaseen muudama Abiyyi kennee fi kan maqaa abaa'otiin daldalame irratti yaada kenneera. Ibsa kana keessatti addi bilisummaa Oromoo irra deddeebiidhaan filannoo Maarsaa 6ffaa jedhamee waxabajjii 21/2021 geggeeffame seerawaa akka hin taanee fi fudhatama kan hin qabne ta'uu uummata Itoophiyaa fi dhaabbilee idil addunyaaf ibsaa turuu eeruudhaan filannichi jalqabarraa hanga dhumaatti walxaxaa fi haqa qabeessa kan hin taane waliin dhahamee kan keessa darbame ta'uu ibse. Itoophiyaa keessatti filannoon haqa qabeessaa fi dimokiraatawaa ta'e jiraatee kan hin beekne ta'uu kan ibse ABO'n jalqabumarraa Abiy Ahmed qaama biyya bulchu kan duraan ture EPRDF seeraan ala diiguudhaan paartii mataasaa PP uummatee kaayyoo ofii galmaan ga'achuuf hojjechaa kan turee fi kan jiru ta'uu hubachiiseera. Dhaabni seeraan ala ijaaramee fi tokkummaa yookiis yuunitarii leellisu PP'n filannoo qindeessuufis ta'e biyya hoogganuuf seerummaa fi fudhatama kan hin qabne ta'uu ABO'n ibseera. Bulchiinsa magaalaa Finfinnee kutaa magaalaa Nifaasilkitti qonnaan bultoonni